السلام عليكم ومتببريدو كم جرتن نجا فيانا قبتني أنا منى درر لي فيديو براتين دفي الروان سينجرسيسو كما قلت خنا كي اف سي ستايل تشيكن خنا سينجرسيسو دفي تشودا ما شاء الله تبارك الله هدو بريدا لا هدو سلبا لا نمتلون فاتو هوجيني ساتيسي إن شاء الله كجالتن أبدي دنقبا إن شاء الله ما خرج دلقاتي هذه منون هردفا أما كجرت خنا وانين قبو سحنا بولو دنقبا صحنا بقوله خنا خيس وانين نقو زنجبيلي في قلبي هراوين قبا سامبودا صويا صوص دارك صويا صوص خنا التنقا أتشي بودا كأغتن توماتو كيتشاب يسلي توكو يو إذا أوفتنيس إذا ونديان ديسن يو لكون هيدو تهيشولا يو فاميلي كتا قباتن تي أنسي قرتني نودلز جرامتي نودلز ماما إسا خخيسة إسا سنتوكون التنقى هدو ميسا تي أنسي بلاك بيبرين فلفل ده هم يجولا سرتي ماينا يجولا أما صويا صوصين خد سوق دوان كبوف سوق دا تين إذا نو إسن مويو هيد سوق دو بربادن إذا ندين ديسان أما خلنا لكونا كأجرتن لكو لكمية كوكيخ ها قولة ساعتي وجيجرو سكين ساعتي وجيجرو أتشخي سنيني شكومني ساعة مراسة تكوف خيني جولا لكو وصف فيتن ميلا يوخين تشيكن تاي بكا ميلا رأولي خان ما جافانا رموتي إساساني اللي مو بريدة لخا قولة لك أبو جاتشو لخا سكين ساتي وجيني بريدة لخا سكين إنكم نوجيو قوتن وني تيجو كوني خون الرهن تاو خنا هدو برباتي سادا أكسني فتوليو فتن خ سكين سانتي وجين قولا لا كأغرتنا ما سرتي شكومني خيني جولا إيشين gloves يفضل أنا رافضنا gloves يفتشوا يعني إن تولو gloves ينخوني سوق فهمتي اللي ما نخيسها يسنكو تنافو إن شاء الله إيشين كجارتي يفضلاتي كولا يشوف يا ما خنا فكاتا هنا شو نيتي لاستيكا سنين جوك على سرتي فريدو خيني تشولا ساعة مراسة تكوف ساعة لما ساعة سدي بريدة لا هاي أما وني تيانو خاقونو كسمتي سحنا بولو خيستي في جانكبا بلين فلاوا في جاخنا خيسة واني تنقو كون فلاور تنقا نوكا أغرتا خانا كغاري مودة تغلو كون فلاور سبودا بربري تكشو سو جدا متنين يجود أخريفو سويا نوانك أبو بجاجة سو جدا متنين سبودا garlic powder التنينة garlic powder سبودا كغارتي ميكس غوني يجود خانا تكشو هرودا أكا بيها بريدا نخنو في يجودا خنا ما كوبي فنيتشولا صحنا براتي خيتي آنو أستي آنانين كبا آنان خنا خيسا وانين نقو كل هبا تقول نقا كل تقو سنبودا سوق دوات كيشو أما استي بيتي فلفل خدا خميتشولا بلاك بيبر تنيني سرتي لايني خوني لين ورباتي سايتشولا
asirratti makaadha. Amma kun bishaan keenyaas ittiin nu reediidha jechuudha. Bishaan adiidhaanis godhuu ni dandeessa. Laakiin akkanatti yoo gootan moor ni mi'aawa. Amma akka agartan kunoo sa'a 3 lafa kaa'ee waan xiyya hunda qopheeffadhe salliixa xiyyaas ni oowwisa. Kunoo waan 3 kana nu barbaachisa jechuudha. Amma dura waan hin godhu isa san fuudhetiin ficaa keessa naqee akka gaarii wanni godheetiin deebisee aananii fi killee reefuu san keessa naqeetiin ammaas deebisee as baasee ficaa san keessa godha jechuudha. Akka sirriitti nu qabatu jechuudha. Akka agartan. Kana fakkaata kunoo. Hedduu salphaadha waan hedduu akkasitti ulfaatuu miti. Biratti chipsii gootanii salaxaa gootanii akka isin mijjaawetti gootanii nyaachuu dandeessan jechuudha. Inshaallah. Gama kunoo qopheeffadhe jechuudha. Akka agartan kana amma waan hin godhu salliixa oowwisee salliixni keenya akka gaarii nu oowwuu qaba. Maaliif akka ilaa keessa seeneen nu bilchaatu jechuudha. Kunoo akkanatti hanga golden brown tahee hara lamaaniinuu sirriitti itti garagalchaa sirriitti bilcheessina jechuudha. Akka booda keessi isaanirraa hin bilchanne kan taane itti garagalchaadhaati daqiiqaa maybe 8 hara lamaaniinuu 8 gamana 8 gama haaniin yoo gootan akka gaarii sirriitti isinii bilchaataa jechuudha inshaallah. Kunoo daqiiqaa muraasa booda ittiin garagalchaa haga golden brown nuuf tahee nu tolutti hogguusan keessaa baasnaa jechuudha. Warri haaree dhuftanis hedduudhaan arguu jira. Baga nagayaan dhuftan gara chaanaala fayyaa hedduu galatoomaadha. Warri na jajjabeessuu jirtanis warri laayikii fi sheer godhuu jirtanis baay'ee galatoomaadha. Jazaakallahu khairan. Hedduu galatoomaadha inshaallah. Kunoo akka agartan reediidha amma qophaa'ee fuuneeti wanni irra keenye jechuudha. Waan akka tiishuu irra keenye salliin isaa hanga nuuf irraa wanni ta'uu xiqqoo san booda sahna naqxaniiti sarf godhuu dandeessan jechuudha inshaallah. Akka agartan kunoo maashaallah bareeda maashaallah tabaarakallah. Isinillee try godhaadha inshaallah try godhaadha. Kana fakkaata kunoo chipsiis biratti godhee akkasittiin ani dhiheessee maashaallah namuu hedduu jaalatee jira. Hedduu bareedaadha jedhanii approve na kanan jechuudha. Kun akka agartan akka keenya qabiyyaa sanii kana fakkaata maashaallah tabaarakallah. Akka malee namatti tola, akka malee bareedaadha. Isinillee try gootan jedheetiin abdii qaba inshaallah. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti isin garsiisuudhaaf akka honnolaan nyaadhame isin garsiisuu fedhan lafeelee akka agartan. So inshaallah isinillee try godhaadha. Hammasitti inshaallah viidiyoo biraatiin ammas bal'inaan wal agarra. Hammasitti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.